osoo miidiyaaleen warra dhiyaafim tikoonni Israa'el hoogganaan olaanaa Iraan inni Haaraan Ayatullah Mujtabaa Khaamene'iin haleellaa qilleensaan miidhamee jira. Qaamni isaa laamshaa'eera sammuun isaa hojjechuu dadhabeera jechuun olola waraana sammuu addunyaatti afarsaa jiranii har'a dhugaan onnee peentaagoon irraasuun ifatti ba'ee jira. Har'a Ebla 30/2026 guyyaa seena qabeessaa Iraanotaa guyyaa kabaja Galaana Biyyoolessaa Faaris jedhamu irratti namichi dhukkubsateera hin dubbatu jedhame sun waraqaa fi qalama qofa fayyadamee Misaa'ela haayipaarsonikii caalaa wanta addunyaa dhiphisu tokko barreessee jira. Ibsa sodaachisaa har'a Mujtabaan Kennee bal'inaan qabannee jirra. Galaana diimaa fi garba Omaan irraa gaaddiduun sibiilaa sodaachisaa dooniin Gerald of duubaa garagalee qarqara Ameerikaatti dhiyeessaa jira. Yeroo pireezidaantiin Tiraamp masaraa keessa taa'ee Iraan jilbeenfachiisneerra jechuun dhaadatu dhugaan bishaan irra jiru garuu mootiin galaana Ameerikaa dadhabee madaa'ee fi of tuulummaa isaa dambalii Faaris irratti harcaasee gara biyyaatti baqachaa jira. Dooniin guddittiin Ameerikaa USS Gerald maaliif Iraaniin baqattee iccitii bal'aan dhageessu. Iraan isheen waggoota 40 qoqqobbii waraanaa cimaa jala turte. Gugii dhorkaa cabsitee simbirroota sibiilaa warra addunyaarraa sodaachisoo ta'an harkatti galfachuun samii ishee zoonii du'aa diinaaf gochuuf qophii xumurtee jirti. Iraan iccitiin jeettilee waraanaa isheen hidhattee yoo xumuraatti nufaana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyyaam ashamaar kafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya Haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Egaa xumura qophii keenyaatiin turtii gaarii. Osoo miidiyaaleen warra dhiyaa fi tikoonni Israa'el hoogganaan olaanaa Iraan inni Haaraan Ayatullah Mujtabaa Khaamene'iin haleellaa qilleensaan miidhameera. Qaamni isaa laamshaa'eera sammuun isaa hojjechuu dadhabeera jechuun olola waraanaa sammuu addunyaatti afarsaa jiranii har'a dhugaan onnee peentaagoon raasu tokko ifatti ba'ee jira. Har'a Ebla 30/2026 guyyaa seena qabeessaa Iraanotaa guyyaa kabaja Galaana Biyyoolessaa Faaris jedhamu irratti namichi dhukkubsateera hin dubbatu jedhame sun waraqaa fi qalama qofa fayyadamee Misaa'ela haayipaarsonikii caalaa wanta addunyaa dhiphisu tokko barreessee jira. Ibsi barreeffama Mujtabaa Khaamene'iin kun haasaa nama madaa yookaan dhokatee dhukkubsatu miti. Inni labsii mootii dachee sanaa kan ofitti amanamummaa guutuun waraana guyyoota 60 deemaa ture kana madaalee mo'icha istiraatejii biyyattii labsuudha. Mujtabaan xiyyaaraa fi doonii Ameerikaa samii fi galaana irraa qofa osoo hin taane tarsiimoo fi ilaalcha Ameerikaa Biyyoolessaa keessaa guutummaatti haxaa'uuf as ba'ee jira. Mee haala ibsa kanaa gadi fageenyaan haa xiinxallu. Mujtabaan haasaa isaa kana kan eegale seenaadhaan yoo ta'u galaana Faaris biyya qofa osoo hin taane eenyummaa qaroominaa fi madda diinagdee addunyaatti jedhee Ebla 30 kana Iraanonni maaliif kabaju? Sababiin isaa jaarraa 17ffaa keessaa gootonni Iraan waraana Poortugaal warra yeroo sanaa addunyaa bulchan waraanuun Hormuz irraa ari'anii birmadummaa ofii kan mirkaneessanidha. Mujtabaan seenaa kana asitti kan kaaseef qoosaaf miti. Inni Ameerikaadhaan akkas jechaa jira. Kuma abbootiin keenya Poortugaal, Hoolaandii fi Biriteen galaana kanarraa ari'an nuti sarraa isin ariinee sirna haaraa ijaaraa jirra. Seenaan irra ni deebi'ama jechuutti jira. Wanti caalaatti Waashingitaniin qaanessuun madaallii waraanaa guyyoota 60 darban kana yeroo inni ibsudha. Waraana kana waraana dirqisiifamaa sadaffaa jechuun moggaasee waraana kanaan Ameerikaan Iraaniin jilbeenfachiisuuf dhuftee garuu wanti mirkanaa'e faallaa kanaatiin Mujtabaan murannoodhaan Ameerikaan buufataalee waraanaa ishee Biyyoolessaa jiran ofumaayyuu eeguu hin dandeenye jechuun dhugaa lafarra jiru saaxilee. Deeyyee misaa'ilonni Iraan buufataalee Ameerikaa warra Kuweet, Bahrainii fi Emaareetii Arabaa keessa jiran daaraa yeroo godhan Ameerikaan kophaa ishee osoo hin taane biyyoota Arabaa warra nu eegdii jedhanii isheetti hirkatanis qaanessitee jirti. Mujtabaan hooggantoota Arabaatiif ergaa jabaa dabarseen sodaan isin Ameerikaaf qabdan kufee jira. Ameerikaan ofiyyuu eeguu dadhabdeetti akkamittiin isin eegdi? Inni guddichi fi dinagdee addunyaa hudhee garuu dhimma hulaa Hormuzii. Ameerikaan uggura galaanaa gootee Iraanin balleessuuf yeroo abjootu Iraan ammoo doonii Chaayinaa dabarsitee kan warra dhiyaa uggurtee gibira darbiinsaa kafalchiisaa jirti. Mujtabaan haasaa isaa kanaan gocha kana yeroof qofa osoo hin taane sirna haaraa godhee labsee jira.
Iraan hulaa Hormuz befaaraan to'achuun ishee nageenya naannichaanii mirkaneessaa faayidaa dinagdee uummata naannichaatiifis ni fidaa jedhama. Kana jechuun Iraan amma booda kellaa hulaa Hormuz seeraan to'atteetti abbaan fedhe ajaja Teheraan malee as keessa darbuu hin danda'u jechuudha. Dippiloomaasiin Mujtabaa kun dippiloomaasii leencaati. Biyyoota ollaatiin nuti si wajjin hiree tokko qabna. Biyyoonni alagaa as keessatti bakka hin qaban yeroo jedhu filannoo dhumaa isaaniif dhiyeessaa jira. Yookiin Ameerikaa of keessaa baasaa nu wajjin nagaan jiraadhaa yookiin immoo dinagdee keessaan hulaa Hormuz irraan akka hin sochoone nan godhaa ergaa jedhu of keessaa qaba. Walumaa galatti ibsi barreeffamaa Har'a Ebla 30/2026 beekuun olola dhiyaa isaa Mujtabaan miidhamee aangoo irra hin jiru jedhu guutummaatti daaraa godhee jira. Namni madaa'ee of wallaalee sirna siyaasaa fi dinagdee addunyaa haaraa akkanatti ijaaruu hin danda'u. Mujtabaa Khaamene'iin qaamni isaa lafa jalaa eegumsa cimaa keessa jiraachuu danda'a. Garuu sammuun isaa fi ajajni isaa samii fi galaana abbaa giddugaleessaa guutummaatti to'achaa jira. Iraan waraana qawwee qofa osoo hin taane waraana sammuu seenaa fi tarsiimoo yeroo dheeraatiin Ameerikaa jilbeenfachiisaa jirti. Galaana diimaa fi garba Omaan irraa adduun sibiilaa inni akka gaaraa bishaan irraa dhaabbatu tokko of duuba garagalee qarqara Ameerikaatti dhiyeessaa jira. Yeroo pireezidaantiin Ameerikaa masaraa White House keessa taa'ee Iraan jilbeenfachiisnee irra jedhee dhaadatu dhugaan bishaan irra jiru garuu mootiin galaana Ameerikaa dadhabee madaa'ee fi of tuulummaa isaa dambalii Faaris irratti dhangalaasee gara biyyaatti baqachaa jira. Mee taatee addunyaa raasee kana ija xiinxala waraanaatiin haa ilaallu. Har'a Ebla 30/2026 ajajoonni Peentaagoon dhugaa jiru tokko afaan isaaniitiin dubbachuuf dirqamanii jiru. Dooniin waraana Ameerikaa isheen guddittiin kan addunyaa irratti hiriyaa hin qabne jedhamtu USS Gerald erga guyyoota 300 oliif bishaanota idil addunyaarraa asii fi achi jooraa turtee booda gara buufata ishee Virgiiniyaa Ameerikaatti deebi'uuf qajeeltee jirti. Dooniin kun akka laayootti kan ilaalamtu miti. USS Gerald doonii idilee osoo hin taane isheen mallattoo of tuulummaa fi gooftummaa Empire Ameerikaati. Ijaarsi ishee $12 biliyoona kan fixe yoo ta'u reaktoroota niwukilaraa lamaan hojjetti. Xiyyaarota ammayyaawaa 75 ol baattee deemti. Sirna xiyyaara furguggisuu isaa ammayyaa Imaalsi jedhamu hidhattee jirti. Ameerikaan dooniin kun biyya fedhe daqiiqaa muraasa keessatti daaraa gochuu dandeessi jechuun addunyaa sodaachisti. Dooniin kun jalqaba irratti Venezuelaa keessatti pireezidaantii Nicolas Maduro to'annoo jala oolchuu irratti kan hirmaatte. Sana booda immoo waraana dheekkamsa seenaa guyyoota 40 Iraan irratti gaggeeffameef onnee waraanaa taatee tajaajilte. Garuu maaliif har'a dooniin $12 biliyoona kun bishaan baha giddugaleessaa gadi lakkiftee baqatti. Peentaagoon yeroon boqonnaa ishee geeraa suphaaf deebiitti jechuun haguuguuf yoo yaalu iccitiin dhugaa isaa garuu kan addunyaa raasedha. Iccitiin inni jalqabaa madaa fi qaanii bitootessaa 12 uumamedha. Guyyaa sana yeroo dooniin kun galaana diimaa keessa turte ibiddaamaa fi tasaa tokkotu keessa isheetti qee. Loltoonni Ameerikaa 2 balaa kanaan madaanii jiru. Ameerikaan kuni balaa tasaatti jettus hayyoonni waraanaa garuu shakkii guddaa qabu. Waraanaa asimeetiriik Iraanii fi Husiinittiin beekaman keessatti droononni xixiqqoo yookaan haleellaan saayiber sirna doonichaa burjaajesuu ni danda'u. Sababni isaa maaliyyuu yoo ta'e dhugaan tokko hin alamne. Mootiin galaana Ameerikaa ibiddaan gubatee madaa'eera. Dooniin $12 biliyoona ijaaramtee waraana guyyoota 40 kasaartee qullaaftee kutaa yaalaa suphaa Virgiiniyaatti deebifamaa jirti. Garuu wanti addunyaa hafuura kutuuf deemuu fi of tuulummaa Waashingitaniif itti saaxiluun asitti dhufa. Yeroo Gerald madaa'ee of duuba deebi'u Ameerikaan naasuudhaan maal goote? Dooniiwwan xiyyaaraa baatan gurguddoo biroo lama USS Abraham Lincoln fi USS George H.W. Bush gara baha giddugaleessaatti bobbaase. Yeroo ammaa kana dooniiwwan waraanaa gurguddoon 3 naannoo bishaanota Iraan marsanii jiru. Mee kana seenaa waliin wal bira qabni haa madaallu. Ameerikaan dooniiwwan 3 bakka tokkotti kan tuulte bara 2023 waraana Iraaq Saadaam Huseen kuffisuuf gaggeeffame qofadha. Erga bara sanaatti waggoota 23 faallaa akkasii uumameen beeku. Kuni kan agarsiisu Ameerikaan nuti jaboodha jechuun of agarsiisuuf yaaltus sammuu waraanaatiin yeroo xiinxalamu kuni sodaafam dhiphinadha. Iraan biyya akka Iraaq bara 2003 sana dadhabduu fi kophaa ishee hafte miti. Iraan biyya Misaa'ela lafa jalaa droonota kanniisa sibiilaa fi michoota humna qaban of cinaa qabdudha. Dooniin tokkoon Iraaniin sodaachisuun waan hin danda'amneef Ameerikaan doonii 3 fiduuf dirqamte. Kun ofuma isaatiin injifannoo xiinsammuu Iraanidha. Ameerikaan maaliif humna amma kana tulti? Pireezidaantiin Tiraamp waraana guyyoota 40 Iraaniin jilbeenfachiisuu dadhabe. Amma waraana haaraa fi lammaffaa labsuuf sababa barbaadaa jira.
Iraan gara marii nagaatti akka deebituu fi piroojeektii niwukilaraa ishee fi Misaa'ela ishee akka dhabamsiistu humnaan dirqisiisna jechaa jira. Garuu Iraan irraa deebiin dhaga'amu deebii koflaa fi tuffiiti. Iraan doonii 3 osoo hin taane 10 yoo fiddan iyyuu Misaa'elli keenya sarara diimaa keenya niwukilarri keenya eegumsa keenya ulaan Hormuzaa immoo kiyyoo bobaa warra dhiyaati jechuun dhaabbattee jirti. Walumaa galatti baqachuu fi of duuba deebuun USS Gerald Har'a mallattoo guddaa fi xumuraa sirna addunyaa tokkooti. Empaayer Ameerikaa inni waggootaaf bishaanota addunyaa hunda dhuunfatee ulee waraanaan biyyoota sossodaachisaa ture. Har'a madaallii waraanaa haaraan jilbeenfachiifamaa jira. Teeknooloojiin doolaara biliyoona 12 diddaam obsaa fi madaallii asimeetirik warfar Iraaniin daaratee jira. Dooniin sun gara Virgiiniyaatti yeroo galu xiyyaaraa fi loltoota qofa osoo hin taane kufaatii fi of tuulummaan cabee deemaa jira. Addunyaan amma Ameerikaan dooniiwwan ishee afaan kanaan waraana haaraanii bantimuun gaadhooftuu liqimsitee faayidaa ishee dhabdee jilbeenfatti jechuun hafuura qabattee eegaa jirti. Dacheen Faaris ammayyuu diina ishee liqimsuuf qophiidha. Guyyoota kanaa samii Iraan keessaa sagalee mootora Har'a kan kanaan dura dhaga'amee hin beekne kan Pentaagoon cabsuu fi ija Tel Aviv jaamsu tokkotu dhaga'amuu eegale. Iraan isheen waggoota 40f qoqqobbii waraanaa cimaa jala turte. Gugii dhorkaa cabsitee simbirroota sibiilaa warra addunyaarraa sodaachisoo ta'an harkatti galfachuun samii ishee zoonii du'aa diinaaf gochuuf qophii xumurtee jirti. Oduun dhoksaan haala waraanaa addunyaa raase kun dhiyeessii waraanaa isa guddicha Moskoo fi Teheraan gidduutti raawwatamedha. Kadhagaaleen iccitii saaxilanitti Iraan marsaa jalqabaatiif xiyyaarota waraanaa gurguddoo fi ammayyaawaa Su-35 Raashiyaarraa fudhattee jirti. Dhufaatiin Ameerikaa asirratti ifa ba'a. Waliigalteen kun daldala salphaa osoo hin taane piroojeektii waraanaa doolaara biliyoona 6 walakkaa ga'uudha. Iraan waliigalaan xiyyaarota 48 bitachuuf kan mallatteessite yoo ta'u, dhiyeessiin kun hanga bara 2023tti kan itti fufu ta'a. Kun kan agarsiisu Iraan waraana guyyaa tokko yookaan arii yeroo gabaabaatiif osoo hin taane jijjiirama tarsiimawaa yeroo dheeraa kan madaallii humna qilleensaa ba'aa giddu galeessaa bara baraan jijjiiruuf karoorfattee hojjechaa jiraachuu isheetiin. Gaaffii guddaa tokko haa kaafnu. Iraan maaliif xiyyaara Su-35 kana filatte? Filannoon kun tasa yookaan carraan kan dhufe miti. Inni raga waraanaa gadi fageenya qabuu fi dandeettii diinaa laamsheessuu irratti kan hundaa'edha. Xiyyaarri Su-35 addunyaa waraanaa keessatti bineensa samii jedhamee beekama. Inni xiyyaara dhaloota 4ffaa oliiti. Kana jechuun teeknooloojii fi dandeettii isaatiin xiyyaarota dhaloota 5ffaa kanneen akka F-35 Ameerikaa wajjin kan walgitu yoo ta'u, garuu baasii fi xaxamaa F-35 sanaa kan hin qabnedha. Xiyyaarri kun humna diinaa samiirraa xaa'uuf uumama addaa qaba. Dandeettiin waraanaa Su-35 sammuu namaa bitaa galcha. Tokkoffaan raadarii ija qaraa kan fageenya kiiloomeetira 100 lakkaa'amutti xiyyaarota diinaa adda baasee arguu danda'u hidhatee jira. Raadariin kun yeroo tokkotti taargeetii hedduu hordofuu fi xiyyaarota diinaa baay'ee wal faana rukutuu danda'a. Inni lammaffaan sirna waraanaa elektirooniksii ammayyaawaa kan ofirraa qabu yoo ta'u, kunis xiyyaara diinaa jaamsuu fi Misaa'ela itti dhukaafamu jalaa sirna qajeelchaa burjaajessuuf isa gargaara. Sadaffaaf inni hunda caalaa sodaachisaan dandeettii Taras Vectoring jedhamu qabaachuu isaati. Mootoriin xiyyaara kanaa kallattii dhiibbaa isaa gara barbaadetti jijjiiruu waan danda'uuf xiyyaarichi qilleensa keessatti akkuma simbirroota garagaggalu saffisaan kallattii jijjiiruu fi wal'aansoo dhiyoo keessatti xiyyaara Ameerikaa kamiyyuu morma kutuu danda'a. Dabalataanis misaa'ilota qilleensarraa qilleensattii fi qilleensarraa lafatti furguqqifaman warra fageenya dheeraa barriisan guutummaatti hidhachuu danda'a. Dhufaatiin xiyyaarota kanaa Iraanii fiika guddaa qaba. Waggoota dheeraaf Iraan xiyyaarota moofaa barashaa bitaman kanneen akka F-40 Tomcat fi F-4 Phantom suphaa fi fooyyessaa tajaajilatti fayyadamaa turte. Hanqina humna qilleensaa kana duuchuufis guutummaatti magaalota Misaa'ela lafa jalaa fi dirooniiwwan irratti hirkattee turte. Amma garuu Iraan tarsiimoo ofitti suuraa gara dandeettii haleellaa qilleensaatti ce'aa jirti. Kana jechuun Iraan amma booda daangaa ishee eeguu qofa osoo hin taane xiyyaarota ishee kana samii diinaa jechuunis Israa'elii fi buufataalee Ameerikaa irratti bobbaastee balaa kallattii qilleensarraa geessisuuf dandeettii horattee jirti. Dhimmi kun meeshaa bitachuu qofa miti. Inni ergaa siyaasaa fi dippiloomaasii addunyaa raasuun of keessaa qaba. Waliigalteen Raashiyaa fi Iraan kun daldala waraanaa idilee irra ce'ee michummaa istiraateejii dhugaa ta'uusaa agarsiisa. Ameerikaa fi warri dhiyaa qoqqobbii fi dhiibbaadhaan Iraaniin jilbeenfachiisuuf yeroo tattaafatan, Moskoo fi Teheraan ammoo dallaa sibiilaa walii ijaaranii dhiibbaa dhiyaa kana daaraa godhaa jiru. Puutinii fi hooggantoonni Iraan ba'aa giddu galeessaa keessatti fedhii fi dhiibbaa Ameerikaa guutummaatti buqqisuuf ijaarsa waraanaa fi siyaasaa yeroo dheeraa waliin geggeessaa jiru. Walumaa galatti addunyaan har'aa gaaffii guddaa tokkoon dura dhaabbattee jirti.
Faati xiyyaarotaa Su-35 kun madaallii sodaa haaraa naannicha keessatti uumuudhamoo dorgommii meeshaa waraanaa isa dhuma hin qabne obeessuudhaan deebiin isaa ifadha. Iraan isheen Misaa'ela lafa jalaatiin diina roomisiisaa turte. Har'a immoo koochoo sibiilaa dhaloota haaraa uffattee samii ishee barmaduu gochuuf kaatee jirti. Israa'elii fi Ameerikaan kanaan dura samii Iraan akka iddoo bashannanaatti ilaalu turan. Amma booda garuu xiyyaarri isaanii kamiyyuu samii sana yoo seeni simbirroo sibiilaa Raashiyaa fi Faarsitiin ciramee akka lafatti harca'u sirriitti beeku. Seenaan waraanaa abbaa giddugaleessaa bishaaniin osoo hin taane teeknooloojii dhiigaa fi kutannoo sibiilaatiin bifa haaraan barreeffamaa jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya isaa qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatanaa. Haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.